nama tokko fakkeenyaaf amantii musliimaa bareedaa kana kan rabbiin eebbisee nuu kenne quraana fi gubbaarraa nuu buusee nuu kenne namni kamiyyuu ni beekaa bareedaa nadiifummaa kennas hangam akka bareennu amantiin keenya amantii eenyuyyuu oli nama tokko yoo isin didee deeme ofirraa maal gochu suuraa isaa sirra ooftan maal gochu shelee fi inni deebi'aa jettanii faana deemtan viidiyoo isaa maaf duuba keettan itti tolee deemee haa kutuu ofirraa lammaffaa lammootu amantaa biraa nama amantaa biraa qabu san maal fuutanii of keessatti haasofsiistan fiddanii asirratti jettanii gastii keessa nu arrabsiisaa jirtanii amma dhageeffadhu sii xumuraanin hin jaaladhu bakka kanatti dhugaa Nabi Muhammadin nagaaf rahmanni isaan irratti dhageeffadhu ani waa hedduu na gubee jira wallahi laaziim hojii dhaabeetem salaatuuf deemaa jirallee dhageeffadhu kaalidoo wanta hedduu dhaggaara urga uumamne irraa amantiin keenya yeroo mara hin arrabsamaa hedduu arrabsama nabiin keenya duubatti nafni wallahi laaziim ani akka kiyyatti nama kanaa kana jecha nama rabbi samawaatarra jiru kana ka ardiif samiin jalaa Nabi Muhammadin bicha jala dhagee rabbiin keenya kabeenu ka qur'aanni keenya dubbatu nabi isa ergamaa isaati otoo kan muluu beektan yeroo hedduu nama rabbiin wallaalee rabbiin waan inni jedhe san hin jedhani waan kaaliqu samawaatin ka ardiif samawaa uume eessa akka jiru ka hin beekne namni inni majnuunni kun jazbaan kun kaabaa keessa dhaabatee ka hagas jedhe maal godhuuf nama kana fuutanii suuraa isaa as bira keettan ergatti tolee deebi haa deemu tokko jettanii immoo nu arrabsiisuun qabdan amantii keenya rabbiin uume hagana jedhu miti namni sun nabi Muhammadii keenyaanuu otoo waa jedhe na bukkee osoo jiraate warabbal kaabaatti kakadhe jihaadatti ba'anummaan dhalaatu si agam isiniif agareeru maaliif sababa amantiin keenya tuqamu hin qabu nu amantii kiristaana tuddeen deem yeroo hedduu qur'aana keenyatti kukkutam yeroo hedduu nabii keenyatu arrabsam yeroo hedduu hammamatti akka guuraaran argaa jirtan erga amanee deeme haa amanee deeme erga kafaree deeme inni nu itti tolee deeme haa deeme lammaffaa immoo fiddanii yeroo hunda nu dafarsiistanii jara malee namni amantii keenya arrabsu hin jiru maa sodaatan dalga hin qabinaa si achi hin qabinaa ganaa rabbii jabiddaatu bira dhandha amma namticha kana ajandaatti hin godhatuuf fiddamu soomana kanaan tokko soomni keessirraa cobaa hin beekta yoo deeme nama deemu itti dhiisu nurra haa deemu erga deeme haa deemu itti tolee deeme nama rabbiin shayxaana jedhe innu shayxaan mujriima nama kana osoo biyya anjira dhageenu deeman nurra nu isin dhagahuuf hin dhufne ani kana mana qaalid jirra mana kee miti ishii habibti qaalid dhageenu maqaa yesuus sana wanni deebi'anii kanurraa deeme irraa dubbachuu jira isin dhagahullee fedha hin qabuan yeroo hin qabuan namni dhagahu yeroo hin qabuan Buika makan jiru mana Khalid jira. Khalid ilma Oromooti ishee. Maqaan keetillee afaan chaayinaatti namaan galu jedhe. Carraa kenniif kaasinu sadaqeeffatte akka nama tokkootti sadaqeeffatte. Akka dubbate irraa dubbataa risiin dubbate malee dantaa kiyyaa miti ani haasa'uun fedhu nama amantii musliimaa lafaa kaasee dubbatu bakka jiranitti ilalaali keenya amantiin nama tuqaan jedhu nama arrabsaan jedhu. Yaa habibti. Gindamootu jechaadha kana Rabbi nu baata. nama keenya arrabsiisu nurraa dhaabatu amma ajandaan godhina bakka nama deebitu itti dhiisuudha sinii galaami itti dhiisaa ofirra haa deemu Nagaa maqaa Yesuusin. Lubbuu jalqaba irratti akka nama tokkootti akka uumama rabbiitti akka uumama waaqayyootitti anis atis fakkaattii tokkoon uumamne siin jaaladhaa siin kabaja amantiin kan abbaati inni lammataa immoo amantii caaluun jiru ishii jecha madogoggoraati inni ati dubbatte amantii caaluun jiru anaafis amantiin koo lubbuu kooti siifis amantiin kee lubbuu keedha
Amantiin kiyya amantii ekelee caalaa amantiin koo amantii ekeleetti gadi wanti jedhamu hin jiru ishii amantiin hundi wal Iti afaan keenutti hin banii amantiin keenya amantii adda adda arrabsiin kaasii yaadee biftu. muka hunduu si kaasi gumaa taani wanta namira Waan arrabsiin akka isiitti taragaagayyaa sa'i. Yerusaalem mootii qabadha argitee asiyyuu sagaduufan Akka isaan deemaa jedhu. taragaaganii haasanitti haasaa kun mucaan deeme fi dhiisuun dhimma isaati. Maal irraan? Tokko asittuyyuu sagaduufan deemaa jetti asittuyyuu naman arrabsaa jetti asittuyyuu naman ajjeesaa jetti kun dogoggora guddaadha obboleettii koo nama waaqayyo uume. Nama arrabsiin itti akkasiin taragaagayyaa haasaitu kanatti waliin haasa'i maal dhala namaati bar wal amansiisa. Nama rabbiin uume akkamitti ajjeestaati maaliif? Du'uuf jira ati soo ajjeesuu baatte namni kun du'uuf jira waan ta'eef atilleen amantii kee qabadhu taa'e. Anilleen immoo amantii koon qabadhee ta'a. Mucaan kun kara keenya yoo dhufes yoo hafes wanti inni nuuf fidee dhufus hin jiru yoo borsoo deeme wanti inni nurraa fuudhee deeme wanti tokkollee hin jiru ishii. Kanaaf amantii caalu hin jiru waan ta'eef namallee hin arrabsinii namallee arrabsuun beekumsa miti wallaalummaadha malee ishii giftii koo. Ani immoo akka dhala namaa tokkotti sin jaaladhaa sin kabaja ishii. Amantiillee hin arrabsin dhugaa rabbi gaarii miti kun siif safuudha. Intal Oromoo immoo naman arrabsitu. Akkasumallee ijoolleen keenya ijoolleen kiristaanota nama hin arrabsina adaraa waaqayyoo ishii. Isaan wanna barbaada yaa jedhan hin arrabsina namni tokko jechuudha. Sirriidha eebbifame wayyaan isaa siifaa baay'atu ammallee dhugaa waaqayyoo gisee tokko namni gidduma si dubbisiisa maal goota. Tokkollee hin dubbatina waa'ee mucaa kanaas amman argee yoo mana qaalidiitti dhugaa rabbi qaalidi immoo guyyaa baay'ee hordofaa guyyaa tokko qaalidii nama arrabsan gurra kun dhagee hin beeku ijoollee baay'ee irraa dubbachaa ture jechuudha ilaalin bira darba malee guyyaa tokko isaa nama arrabsu isaa amantii Arrabsuu miti ilaal maal seeqalaal ani ilaal musliimas ta'e beentas ta'e nama waa arrabsu gadi buusa. Laal targaaggaa oli taasaa akka dhala namaatti jechuudha. Amantaan kan dhuunfate. Ani amantaa kiyya irra jira isaanis amantaa isaanii irra jiran mucaan gara amantaa isaanii deemu maal arrabni maaliif barbaachisa? Qaalid maaltu jira sitti fakkaate mucaan kun gaafa dhufe nuuf homaa fideen dhufu. Isinirraa illee gaafa deemu homaallee isinirraa fuudheen deemu. Amantii jechuun lubbuu isaatiif immoo gaafa du'e waaqa tokkicha duratti isatti gaafatama malee iivin haati isaa abbaan isaa haati isaa isa gadaamessatti isa baatte fuula rabbii dura isa wajjin hin dhaabbattu. Kun amantiidha waan ta'eef amantiin dhimma dhuunfati bakka paartinaal laayifiidha bakka kun namni waan ani boruu yoo danda'e daa'imti koo wanna barbaadetti amanuu danda'a dhimma mataa isaati isatti itti gaafatama malee ana miti sigalee amma maatiin koo ortodorsiidha ani beenxeedha akka maatummaatti garuu wal jaalannee wal kabajnee wajjin hin jiraanna kanaafu amantii irratti Khalid mee yeroo tokko cirraa naa kenna. furadhu Xumurattee maqaa Yesuus maqaa Waaqayyoo galatoome. itti tare sabboontu. Duraan dursee ijoollee musliimaa jala kana jirtaniif akkasuma Khalid illee nuti funyoo laa ilaaha illallaa walitti qabna. Ijoolleen amantaa biraa asirratti waa'ee amantaa islaamaa dubbattani hundi keessanii dhaabban. Maaliif amantaan kabbaadha. Nuuf amantaan islaamaa lubbuu keenya walitti jaalladha. Ani amantaa islaamaa irratti yoo lubbuu keessaa adii kana baay'eetti gammachuu guddaatti qaba. Ijoollee amantaa islaamaa keessaa wallaalaaf yookaan zallatanii rabbiin sa'aatii kana keessatti baatiin kun baatii rabbiin ji'a hunda caalchisee kunyaan boodaa keessa kan jirrudha. Silaa gabroota rabbii gama isaatti deebi'anii kan warwaatan baatii hunda keessaa rabbiin baatii kana caalchise. Sanuu kunyaan boodaa keessa rabbiin mucaa kana jallisee gara jallinaa isaa oofise. Qaralleen waan seenaa islaamummaa waan dalagin argina. Wanti akkanaa yoo islaamummaa keessaa deemte islaamummaa takka illee waan hir'isu jiru. Islaamummaa jechuun maqaan islaamummaa haqaati. Dhaggeeffadhu Khaalidiin bu'aa. Garuu yeroo ijoollee islaamaa biratti maqaa ergamaa rabbi isin biratti arrabsan yeroo maqaa rabbi asirratti arrabsan isin callistanii ilaaltani. Islaamummaan kanaa miti. Islaamummaa haqaa qabatanii deemu isinii galee eenyullee yoo gara amantaa biraa deeme waan amantaa san barbaachisuun isa amansiisanii isaan qeebaluudha.
miti amantaa san keessatti akkanaati amantaa sun akkanaati amantaa dukkanaa keessaa dhuftee amantaa kana taate isaan irraan eegamu. Nuti amantaa islaamaa amma eenyutu jedhee laal mucattiin akkas jechuu barbaadde yoo gadi buuse. Ani laal nama dhageeffadhu. ijoollee Eedallee as jalalleen ture asirrallee hin ture gurbattii shayxaana innuu shayxaana al takka allaan shayxaana jedhee gurbattii tiisisaas keessaa deemte kanattiin haasa'e asirra galchite kanarra galchitanii keessummeessaa turtan. Isin akkanatti amantaa islaamaa waliin qabna jechuudha. Yeroon olumaayin keenyas keessaa asirratti mataa isaa gaggalabbatamu callistanii ilaaltan. Islaamummaan kanaa miti. Olumaayii jala deemtanii olumaayii keessan hordoftan. Akka Quraanni dubbatitti Quraana Rabbi jala deemtanii hin hordoftan. Amantaan islaamas kanaa miti. Osoo isin amantaa ijoolleen islaamummaa keessanii lubbuu keessan qabdanii eenyulleen islaamummaa kana isinii galee garuu amantaa bu'aa irraa dhuftanii yoo namni tokko kafarsiistanii deemuu hin dandeessan. Nuti islaamummaa wanti haga ture keessaa irraa dhibamillee irraa hir'atillee hin jiru. Islaamummaan haleessanii dhaqallee akkaan jabaa fi akkaan jaalatamaa. Amantaa addunyaa kana keessaa jaalattanis jibbitanis qeebalattuun amantaa islaamaati. Tokkoon keessa waa'ee amantaa islaamaa fi waa'ee ergamaa rabbii asirratti dubbattanii achi booddee walitti gayyaan akka dura wal kabajsinee quraanni kennalleen amantaan kennalleen amantaa namaatu qaan jedhu amantaa keessan jabeeffadhaa jedha malee wal kabajsinee akka rabbiin jedhetti mootiin irraa qabadhu. namni laal dhageeffadhu sabboontu namni kabajaa dhabii jedhudha. Mana kiyya kanatti laal kan musliimaa ta'ee kan pirootestaantis ta'ee nama gara amantaati waa amantaa keessa harka laaqatu nama kamiyyuu gadi buusa. Maaliif ani amantarraa haasa'uu hin barbaanne. Mucaa waa'ee mucaarraa haasa'aa jirra malee waa'ee amantaati miti si galee. Waa'ee amantaa irra haasa'uu dhabdaniis beeki. Hadda waan hookaaf oolersi jecha foola hojjecha asirratti wanti qabu hojjetamu guyyaa gahamaa ijji keetis harki keetis lukti keetis gaafa arrabni hadda ittiin dubbannu kun sakaalame qaamni keenya kulliin gadaanti qofni keenya ragaa nurratti bahu guyyaa santu dhufaadeen beeka. Asirratti waan hin taane hariirummaan isin amantaa biraa waliin uumtanii asirratti yeroo amantaan keessan tuqamu caqastaniifu guyyaa boruu irraa gaafatamuu deemtan. Isinii galee akkasii waa'ee amantaa keessanii jabeeffadha. Waa'ee amantaa islaamaa isinillee ilaallatu isiniifillee malu bakka amantaa islaamaa dhaqqabdanii gadi jirtan. Kanaafuu amantaa keessan jabeeffadha. Amantaa islaamaa irraa achumatti gadi bu'a. Isin hordoftoonni amantaa biraatiin baanaa jiru. Isin hordoftoonni amantaa islaamaa amantaan keessan amantaa lubbuuti. Amantaa haqaati. Amantaa sirriiti. Qabadhaa irratti cimaa. Lubbuu keessan irratti baasa. Addunyaan tun gabaabduudha. Irraa deemuuf teettan. Xumurtee? Okay, itti fufee namni dubbachuu barbaada. Nagaan siifaa ta'uu jecha amma maalidha beektu jiru. Ragaa malee waan fi afaan sabaa kan dubbachuu hin ta'u. Mucayyoon silaa maal jettee beektaa irra deebi'an sun barbaadu. Amantaa dachee kana yookaan biyya lafaa harkan jiru amantaa kan keenya eenyuun hin caalu achi. Nuyillee akkanu. Amantaan lubbuu fi dabaatu akkuma jaalladhu amantaa kun jaalladhu. Nama kamiyyuu taanaan nama afaan yeroo beeku nama afaan Amaariffaa dubbatu taanaan namni kamiyyuu nama beekta miti addaamii fi waan irraa dha hundi keenya akka namummaa isaatti si kabaja. Amantii keenya kabaja taanaan amantii namaa jaallattaa jechuudha. Ani amantii kana jaalladha taanaan amantii namaa nan kabaja sii galee kan tokko irraa kaasee kan tokko gadi buusuun hin barbaachisu. Inni deeme lubbuu isaaf deebisee galee malee amantaa kan koo eenyuyyuu amantaa namaatii kamiyyuu olii kan koo caale jechuun hin barbaachisu sii galee. Akkuma ati jaallattu nuti hin jaallanne waan ta'eedhaaf namni maalidha beektaa akkuma ati jaallattu hin jaallata. Kanaafiyyuu kan tokko gadi buustee kan kee ol qabatii ragaa malee immoo hin dubbatiin asirraa innaa kanaaf jechuun barbaada arrabas hin barbaadu namni kamiyyuu taanaan fedhe isaa yoo deeme amantaa kiristaanaa yoo dhufe wanti irraa hir'isuun qabu wanta itti dabaluu hin qabu inni deeme lubbuu isaaf deebisee galatee innaa.